Biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti geggeeffamu ilaalchisuudhaan miidiyaalee fi ibsa kenne. Ibsa kan kennan hoogganaa itti aanaan biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Dassaalany Xalahuun dorgommichi kaayyoo 4 kan qabu sadarkaa gandaa hanga naannootti kan geggeeffamu ta'uu ibsanii kan guutuu Oromiyaa kanarratti godina 21 fi magaalaa 22 irraa ispoortistoota 8,500 gosoota ispoortii 24 hirmaataa jiran. Taphni guutuu Oromiyaa kaayyoon gurguddaan 4 qabateeti guyyaa irraa magaalaa Ambootti kan geggeessinu. Yeroo magaalaa Ambootti geggeessinu tapha guutuu Oromiyaa kana kaayyoo gurguddaa 4 of keessatti qaba jechuudha. Kaayyoon inni guddaa fayyadummaa ispoortii gama hundaatiin bal'isuufidha. Gama biraatiin fayyadummaa dargaggoota naannoo keenyaa qooda ispoortii irraa qaban akka babal'atuu fi akka cimu taasisuudha. Gama inni sadaffaan walitti dhufeenya godinaalee keenyaa fi magaalota keenyaa sochii ispoortiitiin jiru muuxannoo walirraa akka fudhatanii fi hojiiwwan kana galma ga'iinsa isaatiif akka walirraa muuxannoo fudhataniifidha. Inni arfaffaan hojiiwwan waggaa guutuu sadarkaa godinaalee fi aanaalee keenyaa fi amma gurmaa'insa hanga gandaatti qabnu kana karaa guutuu ta'e madaaluuf sochiiwwan ispoortii keenya madaaluuf kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf sochiin ispoortii daran akka inni cimuu fi sadarkaa gandaarraa kaasee taphni guutuu Oromiyaa kun aanaa godina sadarkaa naannootti kan geggeeffamudha. Kunis guyyaa har'aa magaalaa Ambootti isteediyeemii magaalaa Amboottidha kan baniinsi geggeeffamu. Isaan kanaafis godinaalee 21 fi magaalonni 22 karaa guutuu ta'e hin hirmaatudha meeti kan qophiin taasifamaa jiru. Magaalota keessaa magaalaa tokko qofaatti kan kanarratti qoodan fudhatiin hirmaannaan karaa guutuu dabaluunsaa sochiin ispoortii naannoo keenya bakka barbaadamuu fi haala barbaadamu keessatti jiraachuudha. Inni guddaan gosoonni ispoortii 24 yeroo geggeessinu ispoortessitoota godinaalee magaalota irraa dhufan 8,500 ol ogeessonni kana keessatti qooda fudhatu. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu dirreen ispoortii dirree jaalalaa tokkummaa fi obbolummaa aadaa fi duudhaan uummataa itti mul'atudha himanii keessummaa simachuufis marii hawaasaan qophii taasifneerraa jedhan. Ispoortiin dirree jaalalaati, dirree nageenyaati, dirree tokkummaa fi obbolummaati. Sanarra darbee immoo aadaa fi duudhaan uummata keenya dirree irratti booldilii calaqqisuu danda'u waan ta'eef hawaasa keenya keessatti bu'uura cimaadha kan qabu. Manni magaalaa Amboo keessummaa simachuu irratti tursiisuu irratti aadaa fi duudhaa Oromtichaa karaa jiddu galeeffateen rakkoo tokko illee hin qabu. Duudhaa gabbataatu jira, aadaa gabbataatu jira. Akkaataadhuma kaleessa baratame sanaan uummata keenya magaalaa Ambootiin ammas irra deebiin waamicha gochuu kan barbaadu keessummaa gara 10,000tti siqutu torban lamaaf as galee magaalaa kana keessa tura waan ta'eef kan oolu oolchanii kan bulu bulchanii nyaachisanii obaasanii karaatti agarsiisanii keessummeessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef kanarrattis uummata keenya faana marii babal'aa goonee jirra, waliigalteerras gaamee jira. Ispoorteessitoonni guutuu Oromiyaa irraa argamanis duudhaa ispoortii uffatanii naamusa gaariin hirmaachuu qabu obbo Hacaaluun waamicha dabarsaniiru. Sochiin godhamaa jiru sadarkaa qophiitti xumurree jira. Ofishaalii sagantaan baniisaa har'an godhama. Har'a waaree boodarraa kaasee taphni kan jalqabamuu fi torbeen 2 fuuldura keenya jiran humni Oromiyaa guutuurraa walitti ba'e jiddugala kanarratti tapha jaalalaa, tapha tokkummaa, obbolummaa asitti akka godhu qofa otoo hin taane duudhaa ispoortii uffatee nagaadhaan, jaalalaan, kabajaan kan moo'es kan mo'atames wal kabajaaf tokkummaadhaan akka yeroo kana dabarsu carraa kanaan waamicha gochuu barbaada. Taphattoota keenyaaf yeroo gaariin isaanii hawwa ulfaadha.